akkasitti goona siin jedhan san ishii maasii godhannaan jette wallaahi alhamdulillah haga tokko bakka nutti godhan lafa wahii nu kennanii jiranii dandeettan irratti jaaladhaan nuun jedhanii tanillee nama kana galanni garabbii kiyyaati isaaniif haa kana keessa jirtu ampuulii wayii qabate baatirii wayii qabatee sitti dhufee gaa hin dagattu jechuudha. Innaa gaafa sana Rabbi jiraatana yaadan du'ini hameeysi jaalala sirraan gu'ini siifaa bareeddu hireemtee sirraan badini. ammallee deebi'ee manuma an keessa jiru dura kaaree dhibba lama narraa fudhatamu godhatti. Tanatti sabareet amma keessa jiru tanatti. Tanallee nama wallahi namuma takkaan inni itti wannan jedhu bakka namatu karaa namni sitti qabuu hin danda'u. Rabbuma malee karaa loogii miti Allahu a'lam garuu hin jedhu waan kadiraa rabbi beekanitti akka ni yaadutti loogiidhaan karaan akkana micciinamee sitti hin zoorfamu. Bitar nu garaachuma baree la garaachuma taane bitaa kennallee nama shoroofi mirga kennallee akkasumatti kaase. Akkuma nu kaasisanitti uummata akka bakki lukaan irra dhaabbataniidhaan karaan guddaadha waan ta'eef. Akkasitti kaase kanaafuu jecha namoota naannollee warroota waan kana hojjetanillee wanni ani komadhe hin jiru jechuudha. Maaliif yoo sanitti naarifatanii aalamni kun guutuun jechuudha wallaahi ladiin boo'e meeshaan kiyya takkitti meeshaan kiyya manni hin jirre jiru wallaahi kana mana baay'ee jira. Anuu hagas qabatti of hin beeku. Wallaahi meeshaa kana hagas qabatti of hin beeku. Garuu waan manni kee waan dheesse isumaa fi rabbitu beeka. Atuun beektu. Gadi yaafni dhumoo diddameeshaan kun wallaahi namni hundi meeshama kana eessa gootiif naa yaadda jechuudha. Asiin qumsaaxinii gara nagalchanii biffee gara nagalchanii viidiyoo irratti argitan qumsaaxiniin sun ala dhaabataa ture mana namaa jala. Roobni illee balleessi hafa guddaa nu hin bade yoo rabbitti na deebise ittuma deebi'a jedhee obsa kana rabbi sii kenna malee ati ofii godhatuu hin dandeettu. Yoo rabbi obsa sii kenna malee namoota hedduu wallaahi namni yeroo sanitti shalshalataan hidhanii bira ta'an namni gaafa mana san eegsin dhayan fiigee bahee ergas iyyuu dogongoraan eegsin dhahame jedhanii gaafa isa deebisan abbichi tare. Namoota hedduu rabbiin immoo alhamdulillah namoota hedduu keessaa obsa naa kennuun waan guddaadha. Galanni rabbii hiyyaa hin badini. Annaa Zainiyee kanaafuu waan nama keessa deemee sitti dubbadhe namallee waan kumadhu hin qabu karaa waan ta'eef eegas xiqqaalleen guddalleen akkuma yoo argite kominti jalatti warri mana qabu manni kiyya achi jira achi gali naan jedhan gadillee na buusanii wastaab bira wallaahi akkas naan jechuu turan hordoftoonni kiyyas haa galatooman asumaan galatooman jedhan namoonni as jiranillee jechuudha nu bira haa galtu koottu asitti jechaa turan daa'ima tanaan alatti hin bayni ala hin bulle na warruma ollaa gaafa sammana amma keessa jiru kana haa galatuun tobboleettiin ta'inallee jechuudha. Tarii na dhaga'uu dhabuu dandeetti sooshaal miidiyaa kanarratti garuu lafa kanarratti rabbi jazaa isii haa kafalu. Nama waa gaafa tokkollee na fayyada jedhee hin yaadne inuu hin beeku garuu waluma ollaadha. Nama ollaa kana ta'a obboleessa isaatii fi nama tokko qofatti mana isaanii seena jechuun hin seenu nama baay'ee waliin beeku. Bakka namoota na fayyada jedhee herreegisan osoo hin tahin nama bakka akkanumatti ollaa normaalii na bira galtu malee na kadhatanii barkaadhaan wallaahi labiin halkanii guyyaa jechuudha. Koottu as qubadhu naan jedhanii fiddee as na galchite anillee eegas achumaan kalaas kiraa isinii kafalaa asumaan as qubadhaa. Tanniin osumaatti nan gaafatini mana dura jirtamoo jijjiiratti illee maal jettee osoo nan gaafatin sii hima. Asumaan as qubadhee asumaan kiraa kafalee fi hin baanillee jechuudha maaliif bi'aan si'anii alhamdulillah osoon kana caalas tardaandii eeggatillee hin kireeffadhallee jedhee namni hin dadhabu jechuudha wallahi halkanii guyyaa yoo dalage garuu gaafa san jechuudha wayitee rakke namni gaafate dukkana keessa jirtu ampuulii wayii qabatee baatirii wayii qabatee sitti dhufee gaa hin dagattu jechuudha. Innaa gaafa san ani jabdullee ta'u badduullee ta'u nan beekan anillee isaan hin beeku ofinna qabanii la hagarraati jechuma jira haga gaafa rabbiin kiyyatti keessaa ganna baasutti abdii isarraa qaba ilaa hagarrallee abdii isarraa muranne na akkasii kanaafi warra naannollee atillee isinillee hin komatin achuu barbaadee hordoftoonni kiyya ana kana kaase karaadha bi'aansi gaafa sanii gaafa warri karaa kun dhufeetiin hin jedhu anillee wallahi booyetumaan hin itti gabbahe mee bada jorana ana durallee lafti narraa fudhatamte sanirratti garaana kiyya obborishiini sanirratti lama baadheetu dinnicha maafi maal dalageetiin of jiraachisuu fi kiraa kafalee maal hin danda'u maaliif akkana nagootanii jennaan nuti osoo manni si hafe osoo barri maanta akka si hafte keessaa gassin baaf osoo waa si hafani wallahi akkas naan jedha warri seerallee jechuudha. Maaliif kakanaa hiyyaanne namni nu yaadnufillee hin jiru. Akka sareetitti ilma namaa gad darbinee deemaa hin jennu osoo baasii hafani nu keessaa gassi baasuu hin dandeenyu mee akkam goonare
akkam goona haga nuti furmaata wahii siilaannu walitti qabamnee waliin mari'annee koreewwan guutuun geennee furmaata wahii siilaannu namoonni naannoo kanaa waan dandeettanii obbolee ilmoon tun teessanii ofitti qabaati maasharaa wahillee lafarrattu hin waxxar ofitti qabaa haga sanii nu eegaa wal gargaaraa jedhanii nu biraa deeman maaliifi arrabni kiyya kun nagoguuf jira warroonni gaafa san akkas naan jedhan keessaa namoonnummaa san jala jiru sagalee kee kana dhageeffatu mal waan hin ta'in hin ta'e jechuun siifillee booddee keetiifillee hin ta'u innaa akkas naan jedhanii ani isaanuu haa galatoomaniin jedha wallahi karaan na qofa osoo hin taane aalama guutuu gaa kaase immootu achi keessa ooluun hireetiyya innaa akkasiisiin jedha komii irraa hin qabu jedha. Wallahi sirriidha karaan kun beekee rabbumatu namarra oolchaa karaan immoo dirqama yoo namarra oole karaan kuni waan durallee ergitee lafa jiru jechuudha sirriidha karaan namarra oolee jennaa wanni godhan hin jiru wallahi lazima alhamdulillah rabbiin fadli guddoo tanatti kennee kuno wallahi waa hunda dandeettee waa hunda dadarbitee waa hunda oolchitee as ga'uun kan ta'e hedduu nama gammachiisa alhamdulillah rabbil alamin rabbiin ammallee oosa kana caalu insaan rabbiin ziyaan kennu mi amma haala irra jirtu maal irra jirtaa mee fuulduratti hoo maal yaaddaa mee akkamii wanti ati amma irra jirtu haalli in mari'anne jedhaniitiin argitanii viidiyootan sii kaayan suni mariin suni akkamiti deebi'e moo siin deebine mee haala kamirra jirtaa moo eeggataas waan jirta moo mee akkamii haalli ati amma keessa jirtu. والله الحمد لله حالي يعني كيسة ترو فلك الحمد بريدة مالي في ربي النجاسي كني أوتو أني مالي الرجع بيتا أني قافة سنين دي بمسور قصاني إبن سنين رانا راكا أوبارتي وصو المان دي جاتوني لكم بلا لمالي مر نجاهن تات يوكا كام نساني هرؤوتاي يوكا أرقصاني فياك أباتشو باتني حاكم الراندي ما زراتي galgala ganama balbala haakimii dhaabbadhe uumama ta'e wajjin yookaa cal'isuu iyyuu didanii halkanii guyyaayyuu natti iyyanii na hiraarsanii wanni an godhu jira hin jiruumi homaa utuu godhatu hin danda'u arrabbii ana nagaha kenna abbaa manaa kiyyaatti nagaha kenna ilmaan kiyya ka argadhe kana nagaha kenna duniyaan homaa miti haalli kiyya kanaafuu bareeda jiran siin jedha marii si gaafa san hin marii annaamee bakka sitti goona siin jedhan san ishee maasii godhannaan jette wallahi alhamdulillah haga tokko bakka nutti godhan lafa wahii nuu kennanii jiranii dandeettan irratti jaaladhaan jedhanii tanillee nama kana galanni garabbii kiyyaati isaaniif haa ta'uun jedha maaliifi jechuma jedhan sanuu lafatti gatuu baatuun waan tokko dhugaa rabbiititti jechuudha karaan kuni zayniyyaa bara amma fakkeenyaaf adaamanii ni bareedde dhugumatti yoon ilaalteetiin hin jette duraan asiin qorqorroo diimaa fokkataa bututaa maal tahe kana osoo qabeenyi jiraatee jechuudha qabeenyi jiraatee deebisanii namni deeffatee ijaaratuu danda'e ima danda'e ammoo waan si ajaa'ibu gaafa wala diigansanii maalumatu kana mara deebisa jedhana maaluma kana amma siin asbaalti boollomman ta'e tun akka isiin bareeddu rabbisitti hin ergin ani wallahi kaataanii warroonni jechuudha kanattis aartan hin dhabamtanii osooniin kaka'e kun guutumfaa danda'amee qubsiisuun namoonni buqqa'an kun irraa lafarra karaan kun waan xiqqaan kaafne wallahi waan xiqqaa hin kaafne danda'amee qubsiisuun danda'ame way waa tole bareeduman jedhaan karaan kun namni wallahi boleen kiyooniin akkana jedhu namni aganaa miidhame garuu kanarrallee miidhame jiraatutu mala akka kiyyatti kaga kiyyaa miidhame waan jiru natti hin fakkaatu waan waggaa 10 mututima jedhee guyyaa takkitti keessaa harka luqqifadhe lafa mogoro sanittiin dalagadha jedhee galee qof jedhee taa'aa jira taa'asii sun diggamnaan kalaas kana keessuma taa'ee asumatti dalagadhaadha wannummaan lukaan irra jedhullee naan hafte innaa eegusan illee akka baqa waa mara hin himanii social media kanarratti wallahi namni irra caala gammachuma himna malee kaasatan waan lafa kanatti taane mara hin himu akkuma ta'uuf hin taanetti ergamanni sun deegame har'a gahe jechuudha wallahi yooniin waan nan keessa tare osoo isinitti himee jechuudha osoo kaasata warra manni irraa deegame osoo isinitti hin boottan garuu wal gochisuun faayidaa hin qabu ofillee booyuun faayidaa hin qabuufi homa gaarii baqa homa jajjabinnaa himna malee na akkasii rabbiin hunda keessaniifu bakka haa buusu akka itti isinii deebisu rabbi beeka yookaan waanuma dalagattan tana xiqqishuma tana guddoo godhee daqiiqatti itti deebitan akka isinitti deebisu rabbi beeka inni manni irraa diigame isinillee fira keessanillee ana ahalii fira ollaa keessan hunda rabbiin haa qurcu akka itti qurcu hin beeka yookaan homa wallahi fida'a keessan haa taatu yookaan ta guyyaa qiyaamaa buleen keessa fooqii guddoo taatee isin eegdu rabbi isinii haa taasisu inni maraa tartiiba beeka
rabbiin tartiiba numaratti haa godhuun isiniin jedha inna mana namaa keessa taa'e waa baay'ee kan sirreeffadhe keessa baay'ee akkana isiniin jechaa jira akka bar ordoftoonni kiyya tarii ookaa ofii waa argadhee isiniin kana jedhaa hin jiru ookaa ofii kiyya san dhabee waan san caalutti siqee akkana isiniin jedhaa hin jiru waan dhufee qeebaluma waycha karaan kun immoo as qofaa miti Adaamaa qofaa miti biyya guutu wallahi biyya guutu asii miti biyyattillee akkasumatti booyaa jira yookaan ofiin kunuu asillee dhabne biyyaa dhabaa jirra kanaafuu sabriin ajriin dhabdu jedhanii maal goona sila waan biyyaa wajji dhufe maalin biyyaa duuti biyyaa wajji hirriba jedhan bayti biyyaa wajji godaansa uumaa jedhansa inna akkasii kana jechuu barbaadetti Zeyni. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين والله الذي ماني أمتنا يودوك لك يفتدي شولا والله دقاء لا ترى نرجعنا متى تجلي لفنا مرة وني بدوني سري لا كنا كمدير سكه جاءت نمود بسني نرجع أمتا كوشي سني حاجة دندهني نرجع كوشي سني سامي كوني رب سني هذا لشو والله يدوات مندل كيف نجد هذا كانت الله يرسله يو برات الله يرسلين جاهي اسمه خوفنا أنا أبي أما دعوته تسي كبجمعه تا أموري فاهمي لسيوا نجس كربادة ما نجاجر تن لسيا كبجمع جل تمتون هذا تكا هاتك تاسو هبودسو هذا تكا كنو بدو كبتوهي دسوكا لقولي ممكنني جد الحمد لله رب العالمين تنامي وبلاتي تنتنا والله إن شاء الله نومين أرجعني والله نومين جبا نما تكتب نما تدور موتو جد مجرد وبلاتي تنتنا من لحظة الله كنرت إن شاء الله والله الذي من يتمدد وبليان ديا أوتو أكبر دابس هوني والله الذي مرسلنا يدوك سترت نامني كيسا إما با أوسونو لوان تكروان تنقل ودوكي باني ربي مدال إما كيسا با تجسود إما بانا مرسلنا كيسا إن شاء الله واني تكون نول همان غوتو غرو إتيزن هوا غوتي وبلتي تينا تنبرا دابني أكتا إن شاء الله والله الذي ديزني إجارو والله كتنكروا إجارو فينا دنينا جسود إذني ربي كنو بليان يا همامي ربي إن شاء الله تجوك إنسان والله الذي نموت باي نجامي dia kan rasile baca kurti amun je surah rab kita tinggal kebelu jalan ke penjana terus natahu nam nuana makin ni nam nerjike doa iman nama jajjale se tin और sabari abshir jadenu wallahi wa ambudda da surah kana bunde ke sanu dain ni bada jobbeleyan tenna buliti tenna yo moto inshallah anam dan deki kabdan sedake sanin da so da inshallah aka gurba da men zainige ana magaru afi tatuf jalli sajira wallahi yani gargarsa gafachun barbadu difa malle na godi waan kan ke serkatti bushesu foson taanetti waan ati jette alhamdulillah ani yoro tanami tijetu amma ijollen kiyana jabatan yoro hirraf wallahi jara duka kasitti baka ya rabbi gaduma kise saati mala moyi walitti qajeelche hirrafa jedhe yaadee ture jechuudha yoo hirrafni halkan kana guutuu naan bari waa'ee mana kana yaada saalonin kiyana dura deemu bakka wanni marri na dura deddeeme jechuudha mana namaa keessaa masan gibbi osoo rakkadhellee osoo aarillee maal tahillee gabbee gibbii keessa yoo hin ta'a hafuura baafadhe qilleensa fudhadha gibbii namaa keessa akkas ta'uu hin dandeetu yeroo saniyyuu yeroon akkasitti cinqamee bakka baay'ee takkanatti ulfaatee talama guddisuu miti akka guddisuun ulfaata biyya kanatti akkas cinqamu san sila yuutuubii qabda dhaqiiti obboleeyyan kee kanatti waan jiru himeeti bakka naa ergaa jedhin maarroo jedhin naan jedhan yoo sanuyyuu hin jenne maaliif wallahi zeenii gaafa sooshaal miidiyaa kanarratti baatee kadhatte bakka kana naa godhaa jette osoonin ati bor waa dubbatte kalee akkana goonee fi namnummaan shilingillee siin ergin kalee san akkana goonee isii bayyanachiifne isii jiraachifne rakkinna keessaa isii fuune rakkana jetti waa dubbatu hin dandeettu nama tokko gargaa bakka ani wallahi hin barbaadu taasatan rabbii waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabrees yaadata baasaa buusaanuun